الشمع وردوسوتا في دا وقت تقني خبجمو ودو قداو بياران تنو رتبه هاتي منا عند عالم قصايدا قاني الدنيا of أجي سوراف إشي بيكني دا كنس هلكن ساعتي سجل دمو تربو برا of دربودان ويا Aran tanah lubun si akar darbe bekamnya jera sabab ni isyan itti of adjesu bekamus batus kanneen dura caalaa bultumee fi aandu alam gosaa'ee walloluun isaanii ni yaadatama kan hundinuu hojii balaa baala gizeeti lubbuu ishee haa maraaru maatiif jajjabina hawwinaa janna malee wanni jedhan hin jirtu artisti aandu alam gosaa'eedha kana dura caalaa bultumeeti wallabdee jiru kana jidduutti balaan kun uumamee kan jedhamurraa mungkin wanni kun waan rakkin addaa uumeedha. Kanaaf maatii siitiif jajjabinaa qabnu artisti aandu alam gosaa'eedha artistii kan cimaadha isaafillee kabajaa fi jaalalaan guyyaa arran tana haati mana isaa lubbuudhaan boqottee jirti kanaaf jajjabina siif hawwinaa isin jenna balaan akkana namni durra ga'a balaa akkana nama haamara rabbi namaa eegu isin jaa daawwattoota keenyaaf kabajamoota keenya jajjabaadhaan isin jaa. Ilaalama sababa kanarraa kan ka'e hidhuun ajjeesuun kuniif kan kana fakkaatan waanuma oduu guyyaati jechuudha yookaan immoo dhugaa haqa lafa jirudha jechuudha akka sadarkaa gaanfa Afrikaatti Eritiriyaa keessa waan jiru ni beekna fakkeenyaaf waggaa 30 darban kan keessa jechuudha filannoon walabaa gaggeeffamee beekama mormitoonni waltajjii walabaa irratti socho'anii qabu yookaan waltajjii walabaa mormitoonni gaazexaan walabaa yookaan miidiyaan walabaa keessatti hojjetu ni jira yoo jenne ifadha jechuudha. Jibuutii keessatti fakkeenyaaf Jibuutiin kan beekamtu miidiyaa walabaa hin jiru jechuudha. Miidiyaa walabaa jiraachuu dhiisuutiin miidiyaa walabaa ta'e gaazexaa ta'uu sooshaal miidiyaa ta'uu meenistiriim miidiyaa walumaa galatti miidiyaa walabaa cunqursuudhaan kan himatamtu jechuudha. Yeroo baay'ee kan himatamtu Jibuutiin. Soomaaliyaa kan beeknudha. Soomaaliyaa mootummaan aangoorra jiru olaantummaa seeraa kabachisiisuu dadhabuurraan wabii gaafatamummaa silaa akka mootummaatti qabu jechuudha. Gaafatamummaa bu'uuraa akka mootummaatti mootummaa walaba ta'ee tokkotti qabu bahachuu dadhabuudhaan guyya guyyaan sarbiinsa raawwatamu ni beekna. Leellistummaa mankaraarsummaa amantaatu jira. Sanaan wal qabatee guyya guyyaan mootummaan himannaa yeroo hedduu jechuudha himannaa qabatamummaa hin qabneedhaan Alshabaabii wal qabsiisuudhaan uummata nagaa irratti pireesii walabaa irratti akkasumas immoo gosoota mootummaa gidduu galeessaa waliin hariiroo gaarii hin qabne yookaan mootummaa gidduu galeessaa qeeqan cunqursuudhaan kan himatamu jechuudha yeroo hedduu. Inumaayyuu of danda'e akka mootummaatti dhaabachuu dadhabuudhaan deeggarsa mootummoota gamtoomaniif gamtaa Afrikaatiinidha kan jiraachaa jiru jechuudha lubbumaan mootummaan Soomaaliyaa. Gara fakkeenyaaf kan Itoophiyaatti yoo dhufne immoo waggoota almost biyyittiin erga ijaaramte yookaan ammoo hundeeffamuma mootummoota gamtoomaniitii asitti haala qabiinsa mirgoota namoomaa yookaan ammoo haala mootummoonni itti mirgoota namoomaa tiriit godhan jechuudha. Yoo ilaalle guutummaa guutuutti kabajni hin jiru jechuun ni danda'ama jechuudha. Kabajni mirgoota namoomaaf qabanii fakkeessiidha kan yeroo hedduu showuudhaaf image buildingiidhaaf kan hojjetamu malee kan sirriitti qabatamaatiin mul'atu miti jechuudha. Kan mul'atu miti yeroo hedduu filannoo gaggeessinanii jedhu waan filannoon jiru ni fakkeessu garuu qabatamaatiin dhugaatti cunqursaatu jira. Miidiyaan walabaa waan jiru fakkeessu garuu miidiyaan hedduun isaa walaba miti jechuudha. Alkallattiidhaan harka micciiruu danda'udha jechuudha. Pireesii walabaa jaarmiyaaleen siviilii yookaan civil society organizations kan ni dhaga'ama miti? Ni dhaga'ama. Voicing ni dhaga'ama? Ndagam. Ayyee tole. Kan Itoophiyaa bara dhufaa darbaa tuffiitu jira. Alarraan garuu fakkeessitu jira jechuudha. Alarraan pretend gochuutu jira. Hawaasa addunyaa gowwoomsuu waliin dhahuu tu jira mul'ata jechuudha malee kabajuun hin jiru jechuudha.
protect gochuun hin jiru jechuudha. Fulfill gochuun yookaan guutuun hin jiru yookaan diriirsuun infraastiraakcharii kabaja mirgoota namoomaatiif fayyaaf, barnootaaf, bishaan, nyaata kanaaf kan kana fakkaatan yookaan ammoo olaantummaa seera haqa jechuudha. Haqa mirga namni tokko mana murtii walabaatti dhiyaatee haqa isaa kabachiifachuu, mirkaneessifachuu, falmatee jechuudha. Sanaaf infraastiraakcharii gahaan hin jiru. Manni murtii walabaa ni jira hin jiru. Ni jedhu waanuma ifa ta'edha. Waan beeknudha jechuudha. Dhiibbaatu jira, interferansiitu jira. So mootummaan hagam tokko protect godha, hagam tokko lammiilee haleellaa sarbiinsa yookaan ammoo dhiibbaarraatii tiksa ni jedhus gaaffiidha jechuudha. Gaaffii ifadha jechuudha. Mootummaan aangoo irra jirutti kanneen sadeen raawwachuu qaba jechuudha. Respect gochuu qaba, protect gochuu qaba. Walirratti hidhatoodha. Kun respect, protect, fulfill gochuu qaba. So mootummaan qabinsa mirgoota namoomaa, mirgoota dhala namaa ilaalchisee gaafatamummaa dirqamoota yookaan dirqamaalee kanneen sadeen hin baanne mootummaadha jechuun hin danda'amu jechuudha. Mootummaan ummati nagaan bahee akka galu wabii kennuuf hin dandeenye lammiileef jechuudha. Nagaan bahee akka galu sodaa tokko malee yaaddoo tokko malee jechuudha. Gochuu hin dandeenye mootummaadha jechuun hin danda'amu jechuudha. Mootummaan nama nagaa shakkiidhaan ragaa qabatamaa tokko malee yookaan mana murtiitti dhiyeessee osoo hin mirkaneessisin akka sirni seeraa ofii tumate jedhutti dhiyeessisin uummata nama nagaa rashanu nam tokkeedhaanis haa ta'u jumlaadhaan rashanu mootummaadha jechuun hin danda'amu jechuudha. Ulaagaa mootummaa guutuu afaan mootummaa tarii mootummaa abbaa irreeti jechuu ni dandeenya ta'a. Mootummaa abbaa irree diktaatarii diktaatooriyaal riijiniidha. Authoritarian stateidha yoo jenna ta'e malee mootummaa dimokiraatawaadha yookaan immoo mootummaa guutuudha jechuun hin dandeenyu jechuudha. Mootummaan sababa hidhattootaatiin yookaan hidhattoota isarratti fincilanii haqaaf bilisummaaf falmatanii uummata nagaa irratti mana gubu jechuudha. Uummata nagaa bahaaf gala dhorku seera paarlaamaan yookaan immoo qaamni seera tun hin tumne tokko qaamni seera baasu hin tumne tokko seera military martial law'tiin uummata hacuucu tokko mootummaa walabaati yookaan mootummaa sirriidha jechuudha. Mootummaa guutuudha jechuun hin danda'amu yookaan immoo ulaagaa mootummaa ni guuta jechuun hin danda'amu jechuudha. So walumaa gala hariiroon egaa akkaataa qabinsa